garuu dhugaamatti Saawud Arabiyaa keessatti obboloonni keenya gadadamaa guddaa keessa jiranii dhugaamatti baay'ee nama gaddisiisaa wanti nuun ilaalaa jirru ijoollee xixinnoonii beelaanii waan garaagaraatiin obboloota keenya rakkataa jiranii baay'ee argineerra baay'ee dhugaamatti garaan keenya gaddeera rabbi dafee furmaata isaa isiniif haa fidu qaamni kana ilaallatu amma danda'etti immoo furmaata isaa akka inni dafee itti nuu godhu isin gaafannaa. Hi, harka fuunee akkam jirtu maatiin Oromoo ko chaanaalii akkam jirtu fayyaa keessanii torbeen keessan akkam ture kan koo rabbi fagalatu baay'ee gaarii ture haala bareedaa ture haala bareedaan dabarsee ijoollee kollee guyyaa dhaloota isaanii ga'ee haala bareedaadhaan ijoollee kootii wajjiniin maatii kootii wajjiniin yeroo bareedaan qabaadhe isinis immoo yeroo bareedaa akka qabaataa turtanii abdii guddaa qaba arraa mata duree haaraa ta'een qabadhee gara keessanitti dhufe mata dureen arraa qabadhee gara keessanitti dhufe beeksisa kana eega ilaaltanii booda gara keessanitti deebi'ee dhufe isin wajjin Buang puasa makan harus bisa disebut cuma bagi. Kunotiga kana fakkaata dhugaamatti muuviin miixuu jedhu ani baay'een itti gammadee baay'een irraa barumsa argadhee akka inni itti bareedu argitaniitu waraabbiin isaallee barreeffamni isaallee wanti hundumtuu warri irratti taphatanillee taphattooti achi keessatti taphatan dhugaamatti dandeettii isaanii kan isaan irratti mul'isan dandeettii qaban hundumaa kan isaan itti agarsiisanidha. Baay'ee jaalladheera dargaggooti keenya yeroo wanta akkasii armootiin keenya hundumtuu ammachi keessa jirtanii waan gaarii ta'ee yeroo akkasitti hojjettan baay'ee namatti tola hangama kootiin baay'ee jaalladheera maatiin Oromoo ko chaanaaliis immoo akka isaan ilaalanii fi liinkii isaa komentii ko jalqabaa jiranis ni kaa isin immoo isa tuqxanii fiilmii kana guutummaa isaa argachuu dandeessu muuvii namatti tolu kan isa kan biraarraa gadi injire dhugaamatti isa kan biraadhaa garuu ani xinnoosee maalan gaddee miixuun akka an itti yaadetti inni ilaalamne dhugaamattinis nitti hima muuviin yeroo kana waanuma tokko ilaalu kan namatti hin tollellee ilaalchi inni qabu viyooriin inni qabu baay'ee guddaadha dhugaa baay'een gadda kanarratti kanaafi Oromoon miliyoona 60 oltu jira jenneennaan maaliif muuviin afaan Oromootiin hojjetamu muuviin akkas bareedu kun inni ilaalamne isa jedhu baay'ee dhugaamatti nagaddisiiseera maaliif isa kan ilaallaa garuu kan keenya isa ta'e yeroo dargaggooti keenya armootiin keenya ijoolleen keenya waan bareedaa akkasii qabatanii gara keenyatti dhufanii nuun immoo ilaallee fi jajjabeessu komentii barreessuu fi laayikii tuqu hamilee walii yoo laanne hojii inni biraan immoo hamilee isa kanaa gaafa nuu laannu inni kaan immoo kana caalaatti yoo hojjedhe kana caalaa hamileetu naa laatama jedheetu gara hojiitti dhufaa jechuudha garuu nuuni dhugaamatti inni ilaallu maal akka ta'aa jiru ani hin beeku dhugaamatti afaan Oromoodhaan wanti hojjetamu baay'een isaa ilaalcha hin qabu kanaaf ijoolleen kun itti dadhabaniiru Oromoon maatiin Oromoo ko chaanaalii kan taatan hundi keessan adaraa keessa muuvii kana ilaala dhugaamatti yeroo itti fudhadhaati ilaala baay'ee namatti tola barumsa guddaa irratti argattu haa ilaallu kan keenya ajabeeffannu isa biraa inni ilaalinaa hin jenne ani isa jechuus hin danda'u maaliif wanta barumsa nuu ta'u afaan kamiinuu kan hojjetamu ilaallee irraa barumsa arganne fooyyeffannee yoo hojjenne badii tokkoyyuu hin qabu garuu kan keenya immoo sabni inni biraa dhufee kan keenya nuu jabeessa ta'e an kanatti nama nu dhugaa kan kanuma kootu jabeessa yeroo Oromoon kan isaa jabeeffatu inni biraa immoo dhufeetu nu ilaalaa jechuudha kan keenya yeroo nuun bareechinee hirkifannu jechuudha kanaafi kan nama biraan ilaalinaan jennee qooqa biraadhaan kan hojjetamu inni ilaalinaan jennee hunduma isaa ilaalaa irraa barumsa fudhadhaa garuu kan keenya immoo ciraamatti nutu jabeessuu qaba nutu hamilee waliif ta'uu qaba nutu waliif jabina ta'uu qaba nutu waliif hirree ta'uu qaba kanaafiyyuu kan keenya ilaallee yeroo bareechinee asii
ilaalaa jennee waliif agarsiisnu inni bilaanis waan gaarii hojjetamaa jira jedhee ilaaluu danda'a jechuudha. Kan buna qabadhee dhufu wantoota akkasii qabadheen dhufa wanta gaarii ta'ee wanta Oromoon wal jabeessuu qabu wanta Oromoon irraa barumsa argachuu qabu wanta Oromoon kansaa bareechee mul'ifachuu qabu wantoota ta'e haala kanaan qabadhee viidiyoo biraadhaanis gara keessanitti deebi'een dhufa. Torbee gaarii yeroo gaarii naaf qabadhaa viidiyoo biraadhaan kan deebi'ee gara keessanitti dhufutti fayyaan nagaan gammachuun jaalalli iddoo jirtanii isin biraa hin dhibamini.